Ayya daawwattoota keenyaa egaa akkuma jalqaba isin beeksisne iddoon nuyi itti argamnu iddoo July 4 yookiis immoo guyyaa walabummaa Ameerikaa itti Oromoon wal ga'uudhaan kabajamanii naannoo Cedar Riverside itti argamna. Iddoo kana keessaa immoo akkuma isin daawwachaa turre namoonni meeshaa garaagaraa waan Oromoof Oromiyaa ibsitu gurguraatti jiru. Nyaannis hedduutu jira. Sana qofatu miti siyaasnis bal'aatu iddoo kanatti jira. Siyaasa bara kana keessaa immoo yeroo jalqabaa Tiger Warquu waliin naannoo Ward 6 tti kan dorgomu dargaggeessa Oromoo waliin turtii taasisneerra. Haaluma wal fakkaatuun warreen koree qindeessitu Amaanee for Congress jedhan afaan Ingiliffaan dabalatee waan muraasa dubbisnee turre. Amma immoo Amaaneemtoo iddoo kana jirti. Sana qofa illee otoo hin taane Obbo Tashitee Waaqoo pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo duraanii kan ture. Amma immoo naannoo Brooklyn Park keessumaa sentraalii irratti City Counciliif dorgomaatti jira. Bara kana namoota sadiitu gara aggaammii qondaala Ameerikaatti taasisaa jira jechuudha. Maarreen Oromiyaa xiqqoon waan dandeessaniin bira dhaabadhaa isiniin jenna. Lamaan isaanii wal biratti argine isiniif gaafanna. Maaliif imala kana jalqabanii laata? Lamaan isaaniiyyuu Oromiyaa keessatti dhalatanii baadiyaa keessatti dhalatanii har'a garuu qondaala Ameerikaa ta'uudhaaf aggaammii irra jiru. Tarii Amaanee marraa eegaluu laata noof kolchi. Amaanee mee xiqqoo ishee duubatti nu deebisi. Sanbata xiqqaa beellama qabna reediyoo irratti. Haa ta'u garuu amma iddoo kanatti argamaatti jirtu. Biyya walabaa keessa waan jirtaniidhaaf walabummaadhaan filannoo dorgomaatti jirtu. Baadiyaatti dhalachuun, Oromiyaatti dhalachuun, baqataa ta'uun otoo isin hin daangessin dorgomaatti jirtu. Mee guyyaa walabummaa kan akkamitti ibsita? Sanumarraa nuuf eegali. Galatoomicha ulfaadhu. Duraan dursee guyyaan kuni guyyaa Independence Day Ameerikaa qofa osoo hin ta'in guyyaa hawaasni keenya wal bira dhaabbatee baarbekiyuu wajjin nyaatee eenyummaa ofii labsee eenyummaa isaa jajjabeessee so anaaf lachuuyyuu anaaf waan guddaadha. Maaliif hawaasa kanatu na guddise, hawaasa na guddise kana wajjin guyyaa walabummaa Ameerikaa keessatti irratti hirmaachuu kiyyaaf baay'ee gammadeera. Anaaf bilisummaan kana fakkaata uf ta'uu uf jajjabeessu hawaasa kee wajjin jiraachuu hawaasa kee jajjabeessu waan ta'eef baay'ee gammadeera. By the way, it's my favorite holiday. Maaliifi guyyaa seenaa guddaadha. Maaliifi nufis akka nama biyya gabrummaa keessaa baheetiin biyya kana dhufetti lameenifuu waan nu jajjabeessuuf waan hamilee nuuf ta'uufi I'm very happy to be here. I'm very honored to be with my community today. Gaaffii masanarratti Obbo Tashitee naaf deebistu gaaffii malishee gaafadheessan. Galatooma guyyaan addaa kunini guyyaa addaati. Akkuma beektan Ameerikaa keessatti guyyaa bilisummaati, bilisummaa Ameerikaa. Kunillee ammoo nuufillee warra Oromoo carraa Ameerikaan nuuf gooteef asitti argamnee akkuma beektan Minnesootaan Oromiyaa lammaffaa jedhamtee waamamti. Kana keessatti argamuu kennaan baay'ee irraa gammanna. Waldaan hawaasa Oromoo akkuma aadeffatee yeroo dheeraaf godhaatiin ture guyyaa kana kunoo Oromoonni magaalaa lakkuu galan keessummoonni adda addaa biyya isteeta adda addaa irraa up to Norway argadha keessummaa adda addaa dhufanii. Kanaaf Oromoonni akkuma argitan baay'ataa jirra. Guyyaa akkanaa kanaas wal arginee walis dubbisnee yaada qabnus walii qoonnee guyyaa kana yaadeffannee dabarsuu fi carraa guddaadha jechuudha. Anaaf guyyaan kunini guyyaa addaa ka ta'uu fi tokkoffaa guyyaa bilisummaa Ameerikaan qabdu ittiin yaadannu, lammaffaa ammoo hawwii Oromoon qabu ammallee qabsoo keessa ittiin jiru bilisummaan akkanaa kana Oromoon udoo argate maal fakkaataa ka jedhu ka ittiin yaadannu Oromoonni hanga ammaa darbanii qabsoo kana keessa darbanii yeroo itti yaadannu jechuudha. Guyyaan akkanaa kunini tapha akkan dhufne Oromoon oduma kabajatuuyyuu oduma nyaata waliin dabarsuuyyuu dhugaatii waliin dabarsuuyyuu gammaduuyyuu yaadachuu qabaa jechuudha. Bilisummaan bilaasha yookiin taphaan hin dhufu jechuudha. Kanaaf adhallee Oromoodhaaf Oromoo addunyaarra faca'e kanaaf bilisummaa akkasii kana bilisummaa dhatti gammannu kana akka argatanii fi dararaa guddaa keessa qabsoo guddaa keessa ka jirantu jira. Guyyaa kanniin illee itti yaadannu jedheetiin yaada. Tole gaaffiin biroon isin gaafadhu keessumaa isin filannoo biyya kanaa keessatti dorgomaatti jirtu ati Amaanee for Congress kan jedhu qabatteeti kan jirtu haaluma wal fakkaatu nati immoo kan Tashitee Waaqoo for Brooklyn Park City Counciliidhaaf kan jedhudha kanatti qabattee jirtu. Mee isin biyya baqaadhaan biyya kana keessa yogguu jiraatu namni jiraachuufu si'a tokko abdiin kutata. Isin immoo sanarra dabartanii biyya kana iyyuu bulchuu qabna kan jedhudha kan isin jalqabdani. Mee isa kana akkamitti jalqabuu dandeessani? Uummanni keenya waan isin
haala akkas jabaataa kana keessatti abdii godhattanii eegaltan kana uummanni keenya hagam dhaabachaa jira maalillee gochuu qaba gaaffii kana lamaan keessan haa deebistu obbo Tashitee sirraa eegalume. Baay'ee galatooma akkuma beektan biyya kana keessatti biyya bareedduu biyya nagahaa biyya gammachuu biyya dimokiraasiin dhugaa ka addunyaan itti hawwitu kana keessatti argamnee baay'annee guddannee baay'inaan illee yeroo kana geenneetiin jirraa jechuudha. Yeroo ammaa kana Oromoon magaalaa kana keessatti guddina qabaa, qooda fudhannaa qabaa, dinagdee keessaan ta'ee, hawaasummaa keessaan ta'ee, gama siyaasaatiin ammoo isaan hanqina qabna jechuudha. Qooda baay'inni kenna, sagaleen kenna, murteelee biyya kana keessatti darban keessatti calaqqisuu fi bifa baay'ina kenna mul'isuun nullee akkuma namoota biroo hawaasa keessa jirru waliin taanee bakka nu malu qooda fudhannaa nu malu argachuu qabnaa ka jedhuuni waan gumaachinu qabna ka jedhuudhaan dorgomna. Akkuma argitu yeroo asirratti ani ka qabadheetu hin jiru Amaanee for Congress kun hawwii ummata Oromooti. Amaaneen fakkeenya taatee haa fiddu malee Oromoo hundatu fiigaatiin jira jechuudha. Naannoo CD4 District 4 Congressional District 4 afur keessatti hiriyoota qabnu Oromoonni magaalaa san galan akkasumas hiriyyaa kanaan dura illee hin qabne bakka hojiititti bakka shopping yookiin bakka waa bitanitti bakka gas stationititti bakka mana buraatitti hiriyyaa horattanii sagaleen keessan bu'aa akka qabu mul'isuu danda'uu qabdan jenneetiin abdanna. Kanaaf yeroo ammaa kana Amaanee for Congress dorgomaatiin jirtii hundi keessanuu hin beektanii Oromoon hundi hin beekaa sabaaf sablammii hundi hin beekaa yeroo ammaa naannoo distriktii afurii kana keessa ka galtan sabaaf sablammii hundinuu Latino, Hmong, Asian hundinuu naannoo san galtanii Amaanee for Congress primary dorgomaa jirti yeroo ammaa. We are in a primary voting process. No excuse absentee voting. No excuse. Maaliif vootii goota jedhanii kan hin gaafatamne dhaxxanii daqiiqaa xiqqootti vootii gootanii jechuudha. Kana naannoo City Hall keessanitti dhaxxanii vootii gootanii hundi keessaniyyuu qooda kanarratti akka fudhattan jedha. Oromoonni steeta biraa keessa jirtan yookiin karaa irra jirtan yookiin vakeeshinii irra jirtan yoo duraan vootii gootanii deemtanii hin jiraanne Oogustii 9 dura akkasitti deebitan barbaanna. Maaliif kun sagalee ummataati, sagalee saba keenyaati, hawwii saba keenyaati. Hawwiin kun akka nun dabarre barbaanna. Kanaaf waan Oromoon kun gumaachee nullee qooda fudhannee tarsiimoo biyya kanaa keessatti yookiin ammoo imaammata biyya kanaa keessatti waan gumaachinu ogummaa qabna jennee waan amannuufi kana keessa qooda fudhataatiin jirra. Amaanee sanuma naaf deebista gabaabsitee inni fi dabaltee garuu kanatti naaf kaastu keessa mucaa daarikteera dhimma filannoo kee gaggeessu achitti mucaa faranjii tokko dubbiseen ture hooggantuu koo turte kanaaf biyya kana bulchuu hin dandeessi nama jabduudha kan jedhu siitiin kaase mee isa kana akkamitti develop gochuu dandeesse muuxannoo kana akkamitti gonfachuu dandeesse namoonni keenya amma sa'aatii kanatti wanti isaan gochuu qaban maalidha mee gabaabsitee kan nuti Ulfaadhu galatoome gaaffii sanii fi akkuma dura jennee nuti lachuuyyuu naannoo Oromiyaa especially dhalattuu baadiyyaati anis dhalataa baadiyyaati jedha. Nuti biyya kana yoo dhufne madaan keenya fayye urga sanirraa urgormi 13 irraa jalqabeetiin hawaasa keenya wajjin waan baay'ee dalannee steeta kanaafi garuu steenni kun waan baay'ee dalagenuuf biyya nuuf kennee akka bilisaan nagaan jiraannu nu goosise kanaafuu dorgommiin kiyya biyya kanaaf anis maal godhuu danda'a biyyiti kun waan hundaayyuu naa kennite jiruu haarayaa naa kennite madaa kiyya fayyistee bilisaan na jiraachiste ani immoo maal godhuu danda'a akka nama tokkootitti biyya tana jajjabeessu namoota biyya kana jiraatu namoota rakkoo keessa baay'ee keessa jiru whether it's access to health care whether dinagdee ta'eetiin waan maraayyuu akkamitti ummata biyya kanaa bira dhaabbadha jedheetiin irraa ka'ee dorgome itti aanee immoo Oromoon biyya bilisaa keessatti yoo dorgomtu hin dhabdu ni mooti malee I think sadarkaa kanaayyuu nuti ga'uun waan guddaadha amma sadarkaa kana qofa osoo hin ta'in namoonni martinuu akka obbo Tashiteen jedhanii filannoo August 9 qofa osoo hin ta'in amma filannoon kun banamee jira. Early voting waan jalqabeef namni martinuu namoonni districtii afur jiruu fi Brooklyn Parkii jiru isaafis City Council akka filatu shakkii takka illee qabu nutis dorgommiin kenna United States Congress namoota haga 700,000 waan representii goonuuf especially districtiin kiyya
irra guddina Ramsey County hawaasni Oromoo American jedhamu baay'ee waan jiruuf amma kanatti absentee voting irratti akka hirmaatanii itti aanee immoo United States Congressiif dorgomuuni it's very expensive. Qarshii fi deeggarsa diinagdee baay'ee waan barbaachisuuf namni citizen ta'eef namni green card qabu amaneeforcongress.com dhaqeetiin akka doneetii godhu waanuma qabu namni marti yoo gumaache I think carraa guddaa nuuf banuu waan danda'aniif kanaafuu irratti hirmaadhaa jedhaa itti aanee immoo nuti hawaasa sirna gadaa ijaaree sirni gadaa kuni American democracy wajjin yoo wal bira dhaabbate I think addunyaa jijjiiruu danda'a kanaafuu akka namni marti nurratti hirmaate sirna gadaa United States Congress akka cinaa erginu jedheetiin abdii guddaa qaba. Haa ta'u gaaffii kunan xumuraa guyyaa muraasa boodas gaaffiif deebii qabna sabateedhaa fi haa ta'u isa dura garuu torban kana dabarsine kana keessa keessumaa yaadannoo weellisaa Haacaaluu Hundeessaa ture isa kana keessatti immoo keessumaa viidiyoon ati marsaalee hawaasummaa irratti gadhiiste osoo boossuu tokkodha kan marsaalee hawaasummaa irratti arge siif Haacaaluun maali Haacaaluu irraa dhaloonni maal barata jettee yaadda ati umurii ijoollummaa keetti biyya kana dhufte ganna 10 keessa gaafa jirtu jiru baqaatii gara Keenyaa gara kana akka dhuftedha kan seenaa kee barreessitu afaan Ingiliffaadhaani haa ta'u dhaloonni maalirraa barata duudhaa inni itti wareegame immoo akkamitti galmaan ga'uullee qaba jettee yaadda keessumaa dhimma Oromoof Oromummaa irratti maaliif viidiyoo keessanatu garaana nyaate waan ta'eedhaaf obbo Tashiteen immoo keessumaa yeroo ammaa kana naannoo sanatti ati dorgoma namoota hedduu naannoo sanatti beektudha hanga seneetaraa ta'ee namoonni baay'een balbala siree baatti jiru. Dorgommii jabaa kan ta'a jedhamee baay'ee yaadamu waa'ee Amaaneetti jalqaba kaasteetta namoonni keenya caalmaatti akka bira dhaabatanii tumsaniidhaan maal gochuu gaariidha fakkeenyaaf beetiin waggaa 22 koongireensii keessa turte isheen kun ganaa umuriin ishee waggaa 22 irra waan xiqqoo fooyyee hin qabne umurii ishee koongireensii keessatti qabdi jechuudha isa kana meenuuf kaastaa meesiifan kennaa maalis Galatoomi gaaffii keetii fi Haacaaluu Hundeessaan qaalii Oromooti. Qaalii Oromoo yoo inni ofiin jedhu akka salphaatitti hin fudhatannu maaliif inni qaamaan nu bira hin jiru malee kaayoon isaa hanga nuti lubbuun jiruuf hanga generationiin amma guddachaa jiru daa'imman argitan kunis haga jiraatu kaayoon isaa hin badu kaayoon isaa galmaan gaama malee akkuma namni martinuu beeku Haacaaluun generationii keenyaa fi humna qabsooti humna hawaasa Oromoo bal'aati kan biyya qofa osoo hin ta'in kan daayaasparaa jiru kan addunyaa jiru Haacaaluun anaaf immoo hiriyyaadha nama baay'ee jaaladhu obboleessa nama numaraayyuu akka saba Oromootitti mataa ol nu qabachiisee ufitti nu amansiisee ufitti wanti amannuuf maqaa Haacaaluu waan ta'eef kan isaa baay'ee nutti ulfaata hamma lubbuun jirus nutti ulfaata jedheetiin dhiisa dhugaan isaallee hin baane akka dhugaan isaa ba'u immoo ani akka Amaanee Badhaasootitti akka dirqamaatitti fudhadhee jira generationiin kunis akka dirqamaatitti fudhatee jira kaayoon isaa ammas ni jira bakkaan hin geenya sanuma jechuu fedha maaliif taappikii baay'ee natti ulfaatu akkuma ati argitu ammas baay'ee irraa haasa'uun nu dhiba garuu kaayoon isaa ammas nu wajjin jira kaayoo isaa immoo bakkaan ga'uun akka nama tokkootitti dirqama fudhadhee jira generationiin kunis generationi qubee osoo hin ta'in xixiqqoon daa'imman namni Haacaaluun beekne hin jiru maaliif qaalii keenya nama qaalii nuuf ta'e immoo akka dhugaan isaa ba'u akka kaayoon isaa bakkaan ga'amu immoo akka dirqamaatitti fudhadhee jira sanuma jechuu fedha hedduu isa jaalanna maatii isaallee hedduu jaalanna ijoollee isaallee hedduu jaalanna hamma nuti lubbutti jirrutti ijoolleen isaallee akka bakka jabaa geettu dirqama keenya jennee fudhanna kanaafuu nama qaalii keenya ta'e kaayoon isaa akka bakkaan geenyu abdii guddaa qaba. Baay'ee galatooma mallee ani diqqoma waan sadii irraa waa dubbachuu fi tokkoffaa think Amaaneen keetteetiin jirti Haacaaluun nuuf qaalii ija Oromooti goota Oromooti Oromoof onnee guutuun gootummaa guutuun nu dhaabatu galaafatame abadan dhugaan isaa hin ba'a jenneeti abdanna Oromoonni ammoo addunyaa irra jiran akkuma kunoo biyya keessatti Haacaaluu Hundeessaa Foundationiin dalage yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa yoomiyyuu dagachuu takkaallee Oromoo bira jiraachuun qabu Oromoo hundi tokkummaadhaan
ilma qaalii Oromoof jecha of kenneetiin galaafatame kana bira dhaabachuu qaba. Kunini dirqama seenaatii jechuudha. Dirqama gadaa kanaati, dirqama seenaa kanaati. Haqni isaa hin baa jedheetiin amanaani. Haqni isaa haa buluu haa ooluu malee haqni hin baa. Kanaaf akkasitti Oromoo hubateetiin haqni kun akka ba'uuf gama jiru hundaan dalaguu qaba jedheetiin yaada. Gara kaanii gaafii kan keetitti yeroo deebi'u yeroo ammaa kana Brooklyn Park naannoo Brooklyn Parkitti namoonni naannoo sanitti filattanii akkuma jiruun hangama kiyya DFL keessa warra jiran akka filattan isin barbaada. Jalqabarraa yeroo filannoof dhaxxanii kolomii DFL jiru laaltanii akka filattan kana keessatti gavarneerii amma jiru Tim Walz, ittaanee Keith Allison, ittaanee Steve Simon, meeriif ammoo Halis Winston naannoo keennaaf ammoo ka Oromoof yeroo hundaa advokeetii ta'ee dhaabatu Senator John Hoffman hundi keessanuu bifa dandeettaniin akka bira dhaabattan Senator John Hoffman hundi keessanuu akka filattan jedheetiin yaada. Gattaansuudhaan ammoo magaalaa Brooklyn Park naannoo Central District warri galtan Oromoonni naannoo san galtan sabaaf sablammiin biroollee Tashitee Waaqoo for Brooklyn Park yeroo ammaa kana filannoon jalqabeetiin jira kan akka filattan jechuu barbaada. Gaafii kan kee ka sadaffaatitti yeroo darbu Oromoon maal godhuu qabaa ka jedhu. Sadarkaa koongireesiititti nama kenna qabaachuuf baay'inaanillee sagaleenillee humnaanillee wantummaan nu dhooggaa tokkollee hin jiru. Taalentii ta'ee muuxannoo ta'ee wantummaan nu dhooggaa tokkollee hin jiru. Kanaaf Oromooni ammallee waanuma diqqootti daddarbamuun sobamuu hin qabu jedheetiin yaadan. Yeroo baay'ee Oromooni yeroo warra filataman kana bira dhaqu waanuma diqqoo waan hajaa boruu waan saba isaatiif agar hunda guddaa hin taane tokko argite sunillee barbaachisa. Garuu waan guddaa achi fagaatu laaluu danda'uu qabna. Wanti guddaan achi fagaatee ilaallu maali ka bu'aa guddaa ummata keennaaf addunyaarra buusuu danda'u nama keenna aadaa keenna afaan keenna dubbatu koongireesii Yuunaayitid Isteetii keessa calaqqisuu danda'uu qabna jechuudha. Kana godhuuf ammoo humnallee waa hundaayyuu qabna jechuudha. Waa hunda wanti nu dhooggaa tokkollee hin jiru. Kanaaf wanti Oromoonni Yuunaayitid Isteet keessa jirtan akkasumas bakka adda addaa jirtan gargaarsi keessan barbaachisaadha. Ammallee gargaarsi keessan barbaachisaa. Kunini gumaacha Amaaneef gootanii gumaacha ijoollee keessaniif gumaacha saba keessaniif saba dararamaa jiruuf ijoollee asii guddattaa jiruuf gumaacha saniif gootan. Gumaacha necessarily Amaaneef miti. Gumaacha saniif waan kaayyoo uummata Oromootiif dhaabattaniif gootanii jechuudha. Kanaaf ammallee kaleessa yoo gumaachitanii jiraattan itti deebaa gumaacha. Kaleessa yoo nama akka vootii godhu raayidii kennitanii dorgomtanii waa adda addaa gootanii jiraattan ammallee itti deebaati godhaa isiniin jechuu barbaanna. Filannoon yeroo ammaa kana sagalee kennuun jalqabee jira. Hanga Oogustii 9titti ji'a tokko nu hafe. Ji'a kana keessatti waamichi Oromootaa fi saboota hiriyoota Oromootaa hundaaf jechuudha. Kanaaf isinillee gama miidiyaatiin waan barbaachisu guyya guyyaan akka gootan Oromoon gaafa Oogustii 10 irraa hin irraanfadhe akkan jenne. Hin irraanfadhe akkan jenne guyyaa san. Guyyaa Oogustii 9. Guyyaa san yoo hin irraanfattaniin isin dhagaye amma vootii godhaa. Amma dhaqaatii vootii godhaa. Baay'een namaa ka dhageenyu ammoo rijister ta'ee hin jiru jedhama. Rijister taanee hin jirru vootiidhaaf. Amma rijister godhuu dandeettan. Warri kompiitararraa godhuu dandeettan ammoo kompiitararraa galmaa'uudhaaf of galmeessuu danda'uu hin dandeettan. Wanti isin dhooggaa tokkollee hin jiru. Yoo vootii godhuuf dhaxxanillee galmaa'uu dandeettanii jechuudha. As ammoo magaalaa amma naannoo kanatti warri nu dhageettan asitti argamtan yoo jiraattan teebilii Amaanee for Congressii fi akkasumas Tashitee Waaqoo for City Council yoo dhuftan registration form isinii kennuu dandeenyu. Dhuftaniitiin register gootanii filannoof of qopheessuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf gadaan kun gadaa injifannoo, gadaa sadarkaa addaatitti achi tarkaanfannu, dhimma keennallee ol tarkaanfannu, ogummaa keennallee ammoo akkuma qaraa Amaaneen jette sirna gadaa keessaa dhufne kana yeroo ummata kanaa biyya kanaafillee itti gumaachinuu jechuudha. Kanaaf galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Obbo Tashitee gaaffii gabaabduun sin gaafadha. Fakkeenyaaf Osfaanaan gaggeeffamuudhaaf kan jiru torbeen lamaan booda magaaluma kana keessatti kan inni gaggeeffamuudhaaf jiru sun immoo hagayyaa 9 fuulduradha jechuudha kan inni gaggeeffamu. Isa kanaadhaaf guyyaa sana bakka
Osfaanaatti teentii kana fakkaatu Amaanee for Congress kan jedhu yoo ta'e yookiis immoo Tashitee Waaqoo for Brooklyn Park City Council kan jedhu waan akkasiin qabaattu achiiti kana qofa immoo ton taane akkuma baay'een keenya beeknu namoonni keenya kompiitara fayyadamuun rakkoodha. Kabiroo immoo afaanuma sanayyuu hubachuun kan biraadha. Language barrieriin isin jiraata. Mee isa kanaa waan gootan qabdu Osfaanaa irratti waan karoorsitan qabdu gabaabsitanii manaaf kaastan. Akkuma jettee Osfaanaa jechuun Oromo Soccer Federation of North America. Osfaanaa jechuun waan guddaadha. Institutionii Oromoo keessa yeroo baay'ee ture bara baraan guddataatiin kan dhufe. Kanaaf Oromoonnii fi namoonni biyyarraallee addunyaa kanarraa magaalaa lakkuu dhufuu barbaadanii barana Osfaanaan as state of Minnesota keessatti waan ta'uuf hundi keessanuu affeeramtaniirtanii attiin Osfaanaa komiteen ergaallee isinii ergeera dhaamsallee isinii dhaameera jedhee isin yaada. Guyyaa sanii Juulaayii 16 irraa hanga Juulaayii 23 adoolessa 16 hanga 23 teentima kana fakkaatu isuma kana achi keessatti qabaachuuf deemna. Oromoonni gumaachuu barbaadan qooda fudhachuu barbaadan ka rejistireeshinii godhuu barbaadan ka filattanillee stiikarii keessa filanneerra jettanii dhufuu dandeettan. Haa momentamii haa mudhimnu jabina keenya humna keenya haa mudhimnu. Kanaaf guyyaa sanillee achirratti wal arginaa gama miidiyaatiin hin dabarsinaa. Juulaayii 16 hanga 23 bakka Osfaanaa dirree Osfaanaa keessatti illee wal arginaa. Oromoonni hundi keessaayyuu dargaggoota bara kana eebbifamanii umriin isaanii 18 guute kanatti afeeruu barbaada. We want to see guyyaa tokko warri barana umrii 18 guutan hundinuu Osfaanaa keessa wal arguu barbaanna. Kana aniif Amaaneen illee qindeessinee irra hojjanna jechuu barbaada. Basically waanuma Obbo Tashitee jedhanii teebilan qabnaa informationing campaigning keenya lachuuyyuu guyyaa saniin irratti hirmaata. Osfaanaan guyyaa guddaadha, especially bara kana anniversary guddaa waan qabaniif namoota baay'eetu dhufaa jira. Maggie fi Kamal teamiin jira martinuu baay'ee dalaganiiru. The event is going to be really remarkable. Namni martinuu guyyaa san ka dhufu campaignii keenyas bira dhaabbateetiin haala adda addaatiin Obbo Tashitee jedhee soorran deebi'u. Of course, Osfaanaadhaan nuti immoo akka dorgomtoota Oromo American guyyaa san immaan dhabamnu. Every single day guyyaa sana achi jira. So kottaa nagaa nun jedha nun simadha nutis isin simanna jechuu fedheeti. Ayya daawwattoota keenyaa namoonni turtii waliin taasisne Amaaneen koongireensiif naannoo koongireenshinaal distriktii arfaffaatti dorgomaatti jirti. Obbo Tashitee Waaqoo immoo gama Brooklyn Park Centraalitti kan dorgomaatti jiru. Dirqama keessan hiriyoota keessanitti himu haaluma wal fakkaatuun immoo gama maallaqaan yookiis dinagdeedhaan bira dhaabachuu akkasuma immoo ofii keessanis filachuudhaan bira dhaabadhaan dhaamsa keenya waan nu dhuftanii galata guddaa argadhaan isin jedhe. Sagalee kana waraabaatti kan ture Tafarii Adareeti Awaash Awutoottis goruudhaan tajaajila argadhaa isin jenna. Galatoma.